Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Keelloo Miidiyaa irraa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Godina Shawaa Bahaa Aanaalee Adaamaa fi Lumee gidduu ganda Joogoo Gudeeddoo jedhamutti hawaasa horsiise bultootaa Karrayyuu jalaa gaalli gara 48 ta'uu dhumuu jiraattonni himan. Gaalli kun bishaan summaa warshaa keessaa gadi lakkifamu dhugee akka dhume ibsameera. Gama biraatiin uummanni Karrayyuu kirkira lafaa fi hongeen kan miidhame deeggarsa yeroo barbaadutti qabeenyi isaa hangafaa gaalli jalaa dhumuun miidhama addaatii jedhame. Gaalli kun aanaalee Fantaallee irraa dheedisaaf ol baafamuu kan himan jiraattonni hanga kaleessaatti gaalli 48 ta'an dhumaniiru jedhan. Ogeessi fayyaa beelladootaa bakka gaalli itti dhume kana deemuun ilaalee fi kanneen gaala kana tiksaa turan gaalli bishaan summaa'ee dhugee dhumee jedhu. Bishaan summaa'ee kun warshaa ganda Qobboo Luuxoo keessatti argamu irraa yaa'uu fi bakka horiitti furdisan kan magaalaa Adaamaa irraa gadi yaa'uu fi bakka tokkotti kuufamee jiru dhuguun dhumanii jedhan. Gaalli erga bishaan sana dhugee irraa eegaluun dhumaa jiraachuu kan himan jiraattonni hanga ammaatti qorichi uummanni fayyadamaa jiru gaala du'arraa baraaraa hin jiru jedhame. Uummanni beellanni jalaa dhumaa jiru kun gaalli hafes haala ulfaataa keessa waan jiraniif deeggarsa ogeessa fayyaa fi wal'aansa dabalataa hatattamaa akka barbaadu dhaammataniiru. Addatti waajjirri eegumsa fayyaa akka beelladoota Adaamaa fi Fantaallee jiran itti dhiyoo waan jiraniif dirmannaa hatattamaa akka taasisaniif gaafatu. Lubbuu beelladaa fi baraaruuf bishaan summaa beelladoota kana fixe horiin biraan akka hin fayyadamne taasisuun barbaachisaa akka ta'es himameera. Abbummaa warshaa fi furdisa horii bishaan summaa gadi lakkisan kunneen itti gaafatamummaa akka fudhatan qaamni dhimmi ilaalu hordoffii akka taasisus gaafataniiru. Waqtii kana uummanni Karrayyuu kirkira lafaa fi hongeen kan miidhamee jiru deeggarsa barbaadaa jedhu. Dabalataan qabeenya hangafaa uummata horsiise bulaa Fantaallee gaalli akkasitti yeroo dhumu miidhama jabaadhaa jedhaniiru. Akka maddi oduu kanaa OMN gabaasetti uummanni Karrayyuu xiyyeeffannaa addaa fi birmannaa addaa akka barbaadus dhaamamee jira. Odeessa keenya itti aanuun waltajjii marii tibbanaa fi murteewwan darban ilaalchisee Piroofeesar Mararaa fi Gamaa Baa'oo irraas ibsi dabalataa kenname. Torban darbe keessa addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n jila jaarmiyaalee hawaasaa adda addaa waliin guyyoota 4 mari'atanii qabxii ejjennoo gurguddoo baafatanii turan. Ejjennoo marii sanaan fudhatamee fi adeemsa marichaa ilaalchisee gaaffilee fi yaadonni adda addaa dhiyaataa akka turan yommuu ta'u, dura taa'aan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii sana ilaalchisee ibsa dabalataa kennaniiru. Miidiyaa onlaayinii Addis Maaleedaa jedhamu irratti gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin Piroofeesar Mararaan gaaffilee karaa adda addaa dhiyaataniif deebii kennanii jiru. Waltajjii marii kana eenyu akka mijeesse gaafatamanii garee waltajjii kanaaf haala mijeessuu jira jedhani. Gareen sun jalqaba adda bilisummaa Oromoo dubbisanii boodarraa ammoo KFO's dubbisuudhaan gara marii kanaatti akka adeemame eeran. Kanarraa kan hafe garuu gareen haala kana mijeesse eessarraa akka ka'e qabatamaadhaan akka hin beeknes dubbatan. Marii kana kan mijeessee fi duubaan kan jiru mootummaa akka ta'ee fi mariin kunis mootummaa waliin akka gaggeeffamu himamaa tureera. Kana ilaalchisee yaada kan kennan Piroofeesar Mararaan mootummaan mariin sun akka gaggeeffamu quba qabaachuu eeranii garuu mootummaa waliin mariin kan hin gaggeeffamne ta'uu fi dhiibbaan gama mootummaatiin irratti godhame akka hin jirres kaasan. Waltajjiin kun guyyoota 4 hoteela intarnaashinaal Ililiitti kan gaggeeffame yommuu ta'u, baasiin hoteela kanaa fi waltajjii kana sanaaf ba'e eenyurraa akka ta'e namoonni gaaffii kaasaa turaniiru. Dhimma kanaafis deebii yommuu kennan Piroofeesar Mararaan dhaaba isaanii bakka bu'ee nama haala mijeessu ramaduutiin ala baajanni waltajjii kanaa eessaa akka dhufe akka hin beekne dubbatan. Garuu dhaabbileen miti mootummaa hedduun akka jiranii fi jaarmiyaaleen nageenya akka bu'uuf hojjetaa jiran akka jiran eeranii tarii baajanni kun isaanirraa ba'uu akka malu akeekan. Gama biraatiin karaa adda bilisummaa Oromootiin qondaalli dhaabichaa fi kan haala marii kanaa itti dhiyeenyaan beeku jedhaman obbo Alamaayyoo Diroo sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhiyaachuudhaan ibsa bal'aa kennaniiru. Mootummaa ce'umsa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa akka jedhamu addi bilisummaa Oromoo waggaa 4 dura labsee ergasiis sana hojiirra oolchuuf akka hojjetu yeroo adda addaatti ibsaa tureera. Labsii sana mootummaan kallattiidhaan dura dhaabbatee koree mootummaa ce'umsaa sana qindeessuuf ijaaraman dabalatee namoota hedduu hidhee ture. Yeroo ammaa kana mootummaan akka sagantaan marii kun gaggeeffamuuf eeyyama kennuun isaa fi yeroo kanatti irra deebiidhaan dhimma mootummaa ce'umsaa kana qabatanii dhiyaachuun akkamiin akka danda'ame gaaffii isaaniif dhiyaateef obbo Alamaayyoon deebii yommuu kennan walga'iin alanaa kun bu'uurri isaa labsii mootummaa ce'umsaa biyyaalessa Oromiyaa bara 2021 labsame ta'uu kaasanii hooggantoota hidhaarraa hiikuu dabalatee dhiibbaan duraan adda bilisummaa Oromoo irratti taasifamaa ture xiqqoo waan laaffateef carraa argametti fayyadamuudhaan waltajjiin kun kan qophaa'e ta'uu ibsan. Waltajjii kana akka waan mootummaan qopheesseetti himamaa turuu fi sababa kanaanis burjaajjiin adda addaa uumamuu ilaalchisees obbo Alamaayyoon yaada kennaniiru. Mariin kun kan gaggeeffame bakka bu'oota jaarmiyaalee hawaasaa adda addaa fi
dhaabota siyaasaa ABO fi KFO qofa ta'uu eeranii mootummaa waliin mari'atame ka jedhu olola ta'uu hubachiisan. Ibsa walgahii sana booda kenname irraa hubachuun akka danda'amutti jilli hawaasaa sun lola dhaabsisuu fi mootummaa ce'umsa Oromiyaa hundeessuu dabalatee qabxiilee hundayyuu ABO fi KFO'n akka raawwachiisan imaanaa itti kennan. Yeroo mootummaan Itoophiyaa kun dhaabbilee hundaa to'atee akka fedhe godhuu fi maddi rakkoo biyya kanaas mootummicha ta'ee jirutti dhaabonni lamaan kun imaanaa itti kenname kana akkamitti ba'achuu danda'u ka jedhu gaaffii kora sanaan booda dhaga'amudha. Kana ilaalchisee obbo Alamaayoon deebii itti kennaniiru. Ammaan dura adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n ibsa baasuudhaan furmaanni akka kennamu gaafataa turuu kan yaadachiisan obbo Alamaayoon amma qaama hawaasaa dabalachuudhaan sagalee uummataa dhageessisuuf hojjetaa akka jiran ta'uu himu. Mootummaanis yaadni kun kan uummataa ta'uu hubatee gurra itti kennee dhaggeeffatee furmaataaf haala mijeessuu akka qabus himaniiru. Oduu keenya itti aanuun abjuu Somaaliyaa guddittii ijaaruuf Oromiyaa weeraruu ammas itti fufee jira. Sababa Somaaliyaa guddittii ijaaruu jedhuun Somaaleen Itoophiyaa fi Somaaleen Somaaliyaa yeroo adda addaatti Oromoo irratti duula waraanaa gaggeessaa turanii ammas itti jiru. Tibba kana addi bilisummaa Oromoo fi KFO'n jila jaarmiyaalee hawaasaa adda addaa waliin mari'achuudhaan murtii dabarsan keessatti Moyyaalee fi Dirree Dhaawaa dabalatee bakkoonni seeraan ala Oromiyaa irraa fuudhamanii naannoo biraa kennaman gara Oromiyaatti deebi'uu akka qaban irratti walii galaniiru. Murtii kana ilaalchisee waa'ee qabsoo adda bilisummaa Oromoo bara dheeraa akka ta'e adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadenii fi dhaabonni biroo sadii murtii fi ejjennoo jila tibbanaa irratti ibsa baasanii murtii darbe balaaleffataniiru. Balaaleffachuu qofa utuu hin taane hawwii Somaalota bara dheeraa kan ta'e ibsa kanaan calaqqisiisaniiru. Dhaabonni ibsa waloo baasanii ejjennoo marii sanaa balaaleffatan adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ONLF, paartii bilisummaa fi walqixxummaa FEP, paartii gamtaa dimokiraasii fi bilisummaa akkasumas paartii dimokiraasii Somaalee lixaa ejjennoo ABO fi KFO'n Moyyaalee fi Dirree Dhaawaa irratti qaban cimsanii kan morman ta'uu ibsan. Dhaabonni kun ibsa isaaniitiin heerri Itoophiyaa akka kabajamu ka gaafatan ta'ullee haala faallaa heera biyyaa ta'een Dirree Dhaawaa fi Moyyaaleen qaama bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee ta'uu kaasan. Dirree Dhaawaan mootummaa federaalaa jalatti bulaa akka jirtu utuu beekamu dhaabonni kun garuu akka waan Dirree Dhaawaan qaama Somaalee taateetti ibsaniiru. Inumaayyuu Dirree Dhaawaa fi Moyyaaleen qaama mootummaa naannoo Somaalee ta'uun isaanii heera biyyaatiin beekamtii akka argatetti eeruudhaan dhaabonni kun ifatti heera biyyaa faallessaniiru yaalii jedhus kaasaniiru. Bara 1991 yeroo mootummaa ce'umsaa sanatti murtiin uummataa yookaan riferendamiin akka gaggeeffamuuf yaalame uummanni Somaalee Dirree Dhaawaa keessa jiraatan parsantii 15 gadi waan ta'eef Oromoon magaalicha keessatti wayyaba waan ta'eef murtiin uummataa hin barbaachisu jedhamee magaalaa Dirree Dhaawaa bulchiinsa Oromiyaa jalatti dhiifamee ture. Boodarra Somaalonni wal gurmeessanii magaalaa sana keessa jiraachuudhaan gaaffii waan kaasaniif mootummaa wayyaanee magaalaan Dirree Dhaawaa magaalaa chaarteraa taatee federaala jalatti akka bultu murteesse. Sanarraa kan hafe garuu Dirree Dhaawaan bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee jala galteen beektu. Moyyaaleen isaaluma wal fakkaatuun bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jala ka turte yommuu ta'u dadhabinaa fi murtii OPDOtiin gar tokkoon Oromiyaa irraa muramtee Somaaleef kennamte. Sababa kanaatiin hanga ammaatti gaaffiin dhimma Moyyaalee furmaata argatiin tureera. Oduu keenya birootiin naannoo Tigraay keessatti bulchiinsi wal qoqqooduun naannichi akka caccabu taasisaa jira jedhame. Xiinxaltoonni barreeffama walabaa akka ibsanitti naannichatti laamsha'uu bulchiinsaa fi balaa waraanaa itti aggaamamu akeekaniiru. Benediktii Mikaa'el tibbana dhimma Tigraay irratti barreeffama katabeen naannichatti gaagaama dhufuu malu tilmaamee jira. Akka namni kun jedhutti rakkoo siyaasaa Tigraay keessatti guddachaa dhufe TPLF keessatti qoqqoodinsi keessoo hammaachuun bulchiinsi laamsha'uu fi balaa waraanaa haaromfamaa jira jechuun sodaa qabu ibsateera. Waldhibdee aangaa'ota lamaa gidduutti uumameen yeroo ammaa Tigraay bakka lamatti qoodamtee bulaa jiraachuu ibse. Kanaanis Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el giddu galeessa Tigraay fi kaaba dhiyaa Tigraay hoogganaa akka jiru yoo ta'u, pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammoo kibba Tigraay, dhiha, bahaa fi kibba bahaa Tigraay bulchaa jira jedha. Haalli kun ammoo naannichatti bulchiinsa tokkummaa qabu hundeessuu dadhabuu itti fiduun caccabiinsa TPLF bira darbee Tigraay bakka garaagaraatti akka baatu taasisaa jiraachuu barreeffamni nama kanaa akeekeera. Yeroo ammaa kana naannicha keessatti waldhibdeen aangaa'ota lamaan kanaa falmii siyaasaa bira darbuun gara waraanaatti babal'ataa akka jirus dheera. Waldhabdeen kun teessuma lafaa qoqqooduu qofa osoo hin taane humna waraanaa keessatti illee gargar caccabuu uumaa jira jedha. Kanaanis gareen ajajoota waraanaa Haayikoor jedhaman gara Dabratsiyoon goruun isaanii ifatti labsaniiru jedhame. Faallaa kana ammoo Jeneraal Wedii Ashebbirii fi Wedii Antiruu dabalatee qondaaltonni sadarkaa olaanoo biroo tarkaanfii kana mormaniiru. Siyaasa keessatti hirmaannaan waraanaa dursa balaa qaba jechuun
akeekkachiisa barreeffamni kun. Paartii fi waraana addaan baasuu dadhabuun waraana naannichaa gargar ba'uuf saaxileeraa jedha. Falmiin kun keessoo qofatti kan hafu osoo hin taane humna alaa affeerrachuu mala sodaa jedhus uumeera. Sodaa kana wayita tuqu barreeffamni Benedikt Mikaa'el hariiroo Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi Isaayyaas Afeworqii gidduutti uumamee jiru akkasuma gareen obbo Geetaachoo Raddaa immoo hariiroo inni hoogganaa mootummaa federaalaa Abiyyi Ahimad waliin qabaate naannichatti humna alaa affeeramee waraanni dhalachuu mala sodaa jedhu kenneera. Tigraay dirree waraanaa ta'uuf qarqara irra jiraachuu ishee akeekuun dhiibbaan kun furmaata maseenee kan itti fufu yoo ta'e balaa waraanaa haaraa keessummeessuuf akka jiru raageera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanaan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.